ya gadiraa arkaa jiru osoo ummanni kiyya saamamaa jiru osoo roorroon ummata kiyya irra deemtu osoo fuula bitachuu taate osoo waa barbaaduu taate laaftuudha jechuun arrammoo wa'adaan seenesanii qabaa jechuun isiniifiin falma isiniifiin dubbadha isiniifiin qabsaa hattuu ni balleessina jenneeti wa'ada seenne saniifuu hattuun mataarra teessee ummata keenya ilaa garjalaatti nyaachaa jirtu ta projektii adda addaatiin ummata ququmsaa jirtu ta tooftaa adda addaatiin ummata keenya araraafama malee naasuu malee quncaasaa jirtu ummata keenya irraa gadi buutee heeraa fi seeraaf dhiyaachuun naasuu malee tarratti qabsoofnu jechuudha. Tanaaf wanni qabsoo godhu jiru bakki itti dheessinu jiru wayyaanee dheessinee biyyaa baane injifannoon argame biyyan nu deebise akka obboleeyyan keenyatti ummata keenyaaf qabsoofnee asitti wareegamna malee. Doorsisa tokkoof biyya tanaa baanee bakki nuti biyya biraatti itti deemnu tokkolleen hin jiraatu jechuudha. Tanaafuu warri dhimma paartii keeysoo jettan keeysoo paartiitiin miti hayyamni kakanname hattummaadhaaf paartiin hoggansaaf hayyama daldalaa hin kannine keeysoodhaan wanni finnu takka hin jirtu takka tun waan paartiin if dura kaa'ee heeraa seera paartichaa irratti adeemsaan keeysoodhaan hatuun ni danda'ama jee paartiin keenya jala sararee hayyaman kannine keeysoonis namni wal mari'atee hate tokko hin jiru dhokannaadhaan hataa jiranii ifaa fi bilisaan irra qabsoodhaa jechuutis dhokannaadhaan saamaa jiranii ifaa bilisaan isaan saaxillaa jechuudha. Dhokannaadhaan qabeenya dhagayaa jirtanii bar maallaqni meeqa akka ta'e waan isaan godhu jiran kana saaxiluun dhugumaan paartiin kun ka ummataa ta'u paartiin kun hattoota irraa akka qulqullaa'u paartiin kun paartii badhaadhinaa ka ummataaf badhaadhina fiduu ta'u akka taasisu waan taasisuuf jecha kun namoonni tokko tokko kan gaadantaa adda addaa qabu keeysotti jechuu mala. Dubbii mana deebisaa dubbiin wanni mana deebisu jiru mana keessaa himi kaatamte ummata irraa hatamu jirti dubbiin ummata dhaquu qabdi ummataan furmaanninis gara heeraa fi seeraatiin mootummaa federaalaatiin gara caffee naannoo oromiyaatiin furmaanni argamuu qabaa jechuu dhufuu qaba. Qabsoo jechuun tana guddifachaa wayyaanee jiraachuun qabdu as keessa amalli wayyaaneedhaa nuun baasu. Namni muumicha ministeeraa Dr. Abiy qabu kanuma wayyaanee hojii hojjechaa ture wayyaanee tana xureeffatee jibbaa isaan keessa taa'ee deemu amala inni qabu ni gartan. So isaanii hojii ni dalagee usitti hin fakkaatu amalli Dr. Abiy qabu ka isaanii hojii guyya tokko wal arkee hin fakkaatu. Aantummaan inni qabu jaalalummaan inni ummataa qabu jaalaltiin inni biyyaa qabu aarsaan inni biyyaa kafalu hojiin inni hojjetu qulqullummaan isaa mana barnoota ifaa boruu bar yoo ka fudhattan taate maallaqa Dr. Abiy muumichi ministeeraa keenya kitaaba katabee gara jaartii haadha mana isaa kabajamoo haadha mana isaatiin projektiin ifa boruu kun akka jaaramu taasise muumicha ministeeraati bar naannoo oromiyaati miti ka muumichi ministeeraatu kitaaba isaa manni barnootaatti ajaaramu jee jaartii isaatitti kannee jaartiin naannootti kannitee naannoon jaarti ifii deemaa hebbisaa turan sanirraa akkamitti deebi'ee namni malaamaltummaa irra dalaga qaanyi so amala kanan qabu jechuudha. Tanaafuu guddifachaa wayyaanee gizee jennu warra wayyaaneedhaan takkaayisoo viidiyoo wayyaanee wajjin hojjechaa turte hunda ilaallatu. Dubbiin ka jirtu mataarra morma hoggansarra ijoolleen aanaa hoggantan ijoolleen godina hoggantan kantiiboonni magaalaa rakkoon isin biraa miti hojjetoonni rakkoon achii miti qulqullu ijoolleen tun halkan ariyamaa dalagaa bulti guyyaa ariyamaa dalagaa jirti quncaate ifiif waa fidaadhaan daaraa taanii jiran isaan biraa miti rakkoon yoo mataan diriire
qaamni ni dirira. Tanaafu paartii keenya dandamachiisuuf paartii keenya paartii jabaa imaammata dhugaa qabu san taasisuuf imaammata saniin ammaas galma badhaadhinaa ka barbaannu hawaloo san akka argannu taasisuuf haqni abbaa haqaatiif dhugaan abbaa dhugaatiif akka galtu taasisuudhaaf hattuun mataarraa bu'uu qabdi. Wal saaxiluun itti fufu qaba. Irra qabsaa'uun itti fufu qaba. Abbaan waan kana gaggeessu jiru namoonni 3-4 mormarra jiran kun gaafatamummaadhaan heeraa fi seera jala bulanii itti gaafatamummaadhaan mafkiraan furmaan hafuur baafannaan booqannaan ummata keenyaa fi paartii keenyaafis mootummaa keenyaafis dhufu qabaa jechuudha. Kana qabsoon ta'e kana jechuun aantummaa jaalalummaa paartii keenyaaf qabnurraa waan goonuu jechuudha. Akka paartiin keenya nurraa hattuudhaan maqaan xuraa'uun barbaannu. Akka paartiin keenya hattuudhaan maqaan dibamaa ummanni jibbu taasisuun barbaannu jechuudha. Tanaaf tun sirriitti jala sararamee beekamuu qabaa jechuudha. Wanni keessa dhumattu hin jirtu. Caffee yaamamtee federaalli irra ijaaramee qorannaan gaggeeffamtee wanni hundi qulqullooytee deemamu qabdi jechuudha. Odeeffannoo nuti qabnutti simintoo faabrikaalee naannoo Oromiyaa jirtuu fi bakka biraa jirtu hunda shaneen akka to'attu taasisuudhaaf tattaaffiileen garagaraa ka godhamaa jirtu ni jirti. Maaliif dookumentii balleessuudhaaf tattaaffiin isaan godhaan jirre hin jirtu jechuudha. Hin jirtu ni beeyna. Ni beeyna akkuma dubbii jimaarratti diraamaa jalaguudhaaf har'a yoo gartan amma awwadaa gad dhufanii jiran jechuudha. Naannoo irraa erganii dafa awwadaa nurraa dhaqaa jedhanii michiyyoo daldalarra jirtu erganii har'a awwadaa keessaa bakka jimaan itti cabsamu laalamaa jiran. Bakki jimaan itti cabsamu uummata keenyaaf jaaramuun milkiidha sirriidha. Ni deeggarra. Uummanni keenya immoo bakka jimaatti cabsu qofaa ka hojjetu osoo hin ta'in ka jimaa san ifiisaatiif ka dallaalli keessan idduu bahee ifiisaatiif bakka gurguratutti doolaaraan gurguratu haa ta'uudha ka jechuu jiru. Sirriitti hubadhu as. Abbaan jimaa san fudhatee magaalaa geeffatee doolaara 3ttis doolaara 4ttis doolaara 5ttis gurguratu ummata haa ta'uu ha waldayaan jaaramee dallaalli idduu haa bahuu ka isin bakka kaayyattanii taaddasaan idduu haa bahuu jechuu jira. Tanarra diraamaa tokko dalaguudhaaf tattaaffiin isin godhu jirtan yaa ummanni isin beeka. Diraamaa wayyaanee jalaa bartaniin ummata sossobuun hin danda'amtu isin sobnaan ammaas gabbaanee dubbannaa jechuudha. Ka qabsaa'u jirru aangoo irratti isin tursiisnee akka hattan isin taasisuufi miti. Garee jaarrattanii caasaa sansalata hattummaa jaarrattanii achirra teessanii akka saamtan akka qabeenya hattan akka ummata qoqortan isin taasisuufi miti. Muumichi ministeeraa keenya bar ummanni qonnaan jiraataan shukkurtii fi timaantimsaa magaalaa bakkatti gurguratu isaa godhamu fidatee magaalaa gurguratu je'e malee dallala ooroofireeshii jaariiti. Ummanni haa ooroofireeshii fidatu ooroofireeshiin irraa fuudhee bakka magaalaa geessee gatii fadhetti haa gurguratu hin jenne muumichi keenya. Akkatti dallaalatti jaaran garta. Amma magaalaalee takka Finfinneetti olaalte ummataatu fidatee gurgurachuu jira. Magaalaa takka amma takka dirree dhawaa yoo laalte waan kadiiroon godhe dirree dhawaatti ummataatu shunkurtii isaa giishxaa isaa timaantimsaa dirree isaa qophooyte irratti guyyaa isaa qopho'aa irratti dhufee gurgurata. Ummata abbaa oomishu san jechuudha. Harka maqaa gurguratuuf jireenyi isaaf ni laaffataa jechuudha. Dallaalli idduun jiru akka isaa godhamuu ja'ame malee ooroofireesh maarreefireesh maqaatti baastanii dallaalatti godhatanii ummata xuuxoo boombaatti dhaabaa xuuxaa namni jeen jiru jechuudha. Sansalata malaammaltummaati kun. Akkasuma ka jimaatis wanni taaddee keessanii warra jimaatiin jimaa isaanii dhiyeessaa malee isin hin geeffatinaa jettanii karaa irraa cuftaniif taaddeedhaa wajjiin doolaaraan waan gurguramu san sheeriin guurrachuudhaaf kana ammaas maqdashoorraa haga Jabuutitti haga Barbaraatti haga Poortilaanditti akkaataa dirree xayyaaraa hundatti dhorkitan eenyu fi eenyu xayyaara horee akka galgala achi dhaqee pirezidantoota achi dubbisee waldaa qonnaan jiraataa ka jaarame akkaanii fi jimaa achitti hin gurguran hin buufanne taasisuu irratti shira taphate ni beeynaa jechuudha. Maqaadhaan
tana kadhaa dhaabbatu jenne tanaafu diraamaa tokko ummata daleessisneeti magaalaan lakkii qarshiidhaan harkatti muummicha ministeeraati bar jimaa gurguramuun qabsoota eenyatunis warri awwadaay warri mi'eesso warri asaboot warri jimaa qabu hundi gaara mul'ata kombolcha naannoon oromiyaa keessaa ka jimaa qabu hundi jimaa liqiidhaan fidee gurgurachuun qabu qabsoo ka godhaa ture nuyi bar hay jimaa fidee liqiidhaan kannee deemee gaafa fadhe gurgurame gaafa fadhe gurguramne jee namni araraafamuun qabu jimaanis akkuma bittaa gurgura biraatti harkatti qonnaan jiraatarraa bitamu qaba bakka gurguratutti malee tun dalagamu qabsootee eenyatu tanatti milkooyin amma maallaqa gurguramu jira jechuudha. Akkasumatti tanallee dallaala isin keessan kanaa fi isinis waliin xarayne akka ummanni ifi ijaarame ifi gurmaa'e doolaaraan bakka san dhaqee ifi gurguratu fadhu doolaara takkattaa gurguratu fadhu doolaara lamatti isaa gurguratu abbaachi isaan wajji gurguratanii walii galanii isaan achi deemanii gurguratan ta'uu qabaadha ka jechuu jiru. Isin idduu tana daddeemuu qabdanidha. Daddeemuudhaan ammaas millions and millions of dollars akka isin hataa jirtan ni beeknaa jechuudha. Akkatti maallaqni Duubaay dhaqu akkatti Duubaay irraa Ameerikaa dhaqu eenyu ilmi eenyu deemee akka waan kana fuudhu jiru abbaan piroojeektii kanarra godhame eenyu kate kana hunda takkaan adda beeknaa jechuudha. Takkaan saniifuu dhimma kanarratti hogguu qabsoofnu paartii keenya qulqulleessuudha. Dhugaadha paartiin keenya paartiin badhaadhinaa ida'amutti amana. Ida'amuu san keessa immoo hattummaan hin jirtu. Ida'amuu san keessa hattummaan hin jirtu. Hattummaan hin jirtu. Hattummaa irra qabsooynaa jechuudha. Ifaafi tana godhuun ammaa jaalala paartiiti. Jaalala mootummaa keenyaa qabnu. Jaalala ummata keenyaa qabnu haqni san akkasitti deemuu danda'uu qaba. Tana warri sila keessa fixadhaa hojmaata paartii jettan hojmaata paartii hattummaa hoggansa hayyame nutti maati. Nutis hojmaata paartiitti deebinaa jechuudha. Hojmaanni paartii ka hoggansaan akka feetetti ummata quncaasii nyaadhu je akka feetetti ummata irraa dhiiga xuuxi je tokkolleen hin jiru jechuudha. Ihee bagiltsi mattaawaq qallabbata. Sirritti beekamuu danda'uu qabaa jechuudha. Keessatti wanni fixannu hin jiru ifaa fi ifatti ummata irra fixanna. Poolisii Oromiyaa dhimmoota saaxilaattiin dhufaa ubsa. Poolisii Oromiyaa. Poolisiin Oromiyaa gaachana Oromooti. Poolisiin Oromiyaa humni addaatis poolisiin duraaniitis gaachana Oromooti. Gaafa abdiileen ummata keenya akkasitti roorrisaa ture. Gaafa abdiileen akkasitti ummata keenya buqqaasaa ture. Gaafa juuntaan akkasitti ummata keenya irratti wanta godhaa ture. Gaafa waraanni gara Somaaleetiin ummata keenya irra bobba'aa ture. Poolisii Oromiyaatu ittisaa ture umarra. Aantummaa qabdi poolisiin Oromiyaa. Ijoolleen humna addaa aantummaa qabdi. Goota, jeeyina, saba jaalatti, saba keessaa baate, qeerroodha ijoolleen humna addaa tun. Ijoolleen gootummaa akkasii qabdu. Ijoolleen hadheeffattee ummataaf quuqama qabdu. Ijoolleen sirni kun keenyaa nuutu dhiiga keenyaan fidee hadhagaadhaan fidanne kana qawweedhaan eeggannaa laalaa qabdu. Aantummaa qabdu. Shira garagaraatiin akka injifannoon isii galman geenye akkaanii fi bakka hin taanee fi za'aan taanetti ajjeefamtu shirri irratti xaxamaa deemu ka jirus matuma kana keessaa jechuudha. Hoggantoota jajjaboo qabsoo tanarratti aarsaa gurguddaa qaban kan muuxannoo qaban akka Komaander Tasfaayee Dinquu ka obboleettii fi obboleessa jireenya isaarra dhabe ajjeefamee shaneedhaan ka qabsoo garagaraa irra madaa'e. Aarsaa guddaa kafale. Hoggansi poolisaa hoggansa keessaa osoo inni hin gahin xurataa baasuudhaan akka hoggansa inni jaalala uummata waraana isaatiif qabuu fi uummata isaatii qabu aantummaa inni qabu akka hin gaggeessinee fi injifannoon poolisaatuun fi hin takka hin baanne taasisuu keessa shirri guddaan deemu jiru achi jechuudha mataan. Ajjechaa karrayyuu wal qabattu. Yaa'u dhageessanii jirtan isinitti himanii jiran. Ajjechaan karrayyuu wajji wal qabattu tana mana asistuu jechuudha. Tana mana asistu. Dhugaadha. Dhugaadha. Shira hojjetamee jira. Akkatti hojjetamee jira. Karrayyuun dibicha qalatteeti halkan guutuu du'aayii karaa
sirna kabajattuutiin godhattee dhiiga addarra godhattee halkan guutuu wanta jechaa bulan gaafa 22 ganama poolisni dhaqee isaan marsee jechu sababni poolisni dhaqeef ijoollee shanee nama laba kan poolisatti kijiba himeetu poolisni san fudhatee ijoolleetti dhaqee jechu gaafa 22 sadaasa 22 gaafa 22 gizeetti dhaqan nama 39 qaban jechu nama 39 qaban nama 16 bosona basaqqee jedhamu geeysaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechu naasuu malee hin qabsoofne miti tanaaf naasuu malee eega qabamee namni maaf ajjeefama hidhuun osoo danda'amu mana murtii dhiyeessuun osoo danda'amu sababni ajjeefamuuf maal nam 16 jechu bosona basaqqa ja'amutti jilbiiffachiisanii fixan dhugaan tanuma lamaatu kana keessaa bahe kan ajjeefamin lameen bahe kana kalubbuun bahe kanaatu dhugaa tana baase warra lamaan sana amma maqaa isaanii himnu jechu nageenya isaaniitiif osoo maal jaa jechu abbaan silaa waan kana gaggeesse osoo nama 23 nama 39 guutuma qabdan sanu akka jirtu cicci gootanii osoo kas gootanii bakka takka fixxanii oduun tunarraan tana kaatee mootummaatu abbootii gadaa karrayyuudhaa ajjeesee tayyattu tun nutti hin kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jaanii ijoollee poolisaa komatan jechu shaneedha jaanii akkas godhan jarri shanee miti immoo ummata oromooti karrayyuun nan laallattu yoo anaaf abbaan kiyya dhalchuu baatellee karrayyuun obboleeyyan kiyyaami oromoomi yoo haati tiyya naa deessuu baatellee karrayyuun oromoomi oromummaami tan nuti obboleeyyummaan itti qabna waliin jennu tun hoggansa waan hojjatuun beekne haadootti fi ilaalaa saba isaan qabne haantummaa saba isaan qabne osoo abbootiin gadaatii fi namni 39 kun guututtu yakkamaa taani eega takka qabaman hin dheeysine mana hidhaa geessanii qorachuun hin danda'amu mana hidhaa geessanii heeraan itti muranii hidhaa teessisuun hin danda'amu yakkamaa taanaan cubbuudhaa jechuudha hin qabsoofne tanaaf gosa tiyya ta'uu hin qabu haati tiyya naa ta'uu hin qabu godina kiyya ta'uu hin qabu amantii tiyya qabaachuu hin qabu oromummaa qabaannaan naaf obboleessa siif dubbachuudhaaf hin qabsaawaa ture siif dubbachuun irrattis haqaa jechuun maas qabsoon nuti qabsaawaa turreefis tana kalees akkitti qabsaawaa turre kana arramma mootummaa keessa jirra jennee wanni callisnuuf hin jirtu jechuudha hin jirtu tanaafi mijiruu qananii dhiisee wanni hin biyya galeef hoggansi yakka fadhe gisee hojjetu hoggansu cubbuu fadhe gisee dalagu laalee callisuu hin garre jee bira dabruufi miti kaniin asitti aarsaa kafalu jiru rabbiinuu na taajjabaa jechuudha rabbiinuu eegaan dhugaan kalee Jawaar irra qabsaawe eegaan dhugaan kalee Profeesar Maraara irra qabsaawe eegaan dhugaan kalee Dr. Milkeessa irra qabsaawe eegaan dhugaan kalee Shanee irra qabsaawe arraas dhugaadhaan hoggansa mataarra taa'ee yakka kana hojjetu irra qabsaa'u baannaan rabbiinuu na gaafataa jechuudha dhugaa tanaan nu duuba jira kaayoo qabsoofnuuf tanaatu nu duuba jira jechuudha isii tanaaf qabsoofna eenyu haa dubbatuuf karrayyuuf tun qoftiinu gahaadhaan hoggansa mataarra jiru itti gaafatamaa taasisuuf tun qoftiinu osoo hattummaanuu jiraachuu baatte tana caalaa ammaas kana magaddisiisu
namatti kudha jaan ajjeesanii wanta jaan keessaa 28 hafe san keessaa tokko osoo tumaniiti ajjeesan. Reefka sanii wajjin ammaas guyyaa 4 bulchan jechuudha. Hanga reefki xiraawee ajaawee tortorutti guyyaa 4 an Oromoofiin qabsaawaan fuula hoggansaa bitachuufi miti. An Oromoofiin qabsaawaan bolola aangootiif miti. An Oromoofiin qabsaawaan maqaadhaa miti na biratti. An Oromoofiin qabsaawaan anumarraa dhugaadha. Eeganarraa dhugaa taate immoo xiyyaa fi kaan hin qabdu. Nu hundi tokko tana haa qabaachuu qabnu antummaa xawal wallummaan qabnu jechuudha. Haa waan jibbinuuf hin qabnu kanaas addatti waan jaalannuuf hin qabnu. Daandiin ida'amu daandii keenya paartiin badhaadhinaa paartii keenya keessa taa'ee daandii keenya keessa taa'ee hayakka ummata keenya irra danda'u hojjetu jaalakiyya na kabaja na jaalata harkanarra kaayyata waliif bilbilla waliif lafaa ol kaana waan teeksti waliif goona wal dubbisna jabaadhu naanjaa waan hin fadheerraa hin harkadha je'ee yakka ati hojjetu sirraan dhiisuu jechuudha. Hin dhiisu. Kaayoon an qabsaa'u jiruutu tanaa miti. Kaayoon an qabsaa'u jiruuf ummata keenya gidiraa keessaa baasuuf sanumaan narraa dhuga. Sanumaan ammaas taniin godhu jiru jechuudha. Malee paartii takka keessa waliin jirra hojmaata paartiiti maarree paartiiti intala gos keessa yellame aysaram bacirrash. Wareegamaan an biyya tanatti amata lamaa fi cinaan dabreen asitti an kafalu jiru naatu beeka. Aarsaan an asitti kafalu jiru naatu beeka. Osoo antummaa qabaachuu baadhee maaltu as na fide? Maaltu na fide? Maal naan jaa rabbiin hin sagaduuf kun? Maal naan jaa? Fuula fuulaan ta'a. Ha jaalannuu fi ha jibbinuu qabnu. Ha dhugaarra wal diddinuu fi ha dhugaarratti adda baanuu qabna malee. Hin qabnu. Kun hundi kataa'umu jiru Komishiinarii Poolisiitiin. Araarsaa Mardaasaa. Oromoon araaraafamuu hin qabdu. Rakkachuu hin qabdu. Poolisoonni keenya bakka hunda jirtan gootummaa keessan ni beeyna. Aantummaa isin qabdan ni beeyna. Jaalala isin ummataa qabdan ni beeyna. Tun badii teessanii miti. Badii hoggansaati. Waraanni ajajaan hogganama. Waraanni eemaraan deema. Akkatti inni leenji'ee tukkasi. Tun poolisoota dhimma kana raawwatee hin laallattu. Poolisni waraanni dirqamatti kanname raawwata. Dirqamatti kanname. Qulqulluudha poolisni naannoo Oromiyaa miseensonni hoggantoonni godinoota hoggantoonni aanaa kan magaalota keessa jiran aantummaa sabaa qabdan paartii badhaadhinaa ni jaalattan. Dhugaadhaaf qabsooftan ni beeyna isin hojii hojjechaa turre. Teessanii miti badiin hoggansa abbaa ajaja kanne. Waraanni ajajaan deema. Yoo waraanni tokko ajajamee yoo ijoolleen ammana eeydu ajajamtee hangaasaa kuchiisaa jaaniin hammeenya ijoolleeti miti ijoolleen ajaja raawwatti. Tanuma dhugaan jirtu. Akkatti leenji'anii tukkasi. So jaalala ummataa qabaachuu baadhee taammana eeguu jirtu ijoolleen poolisa. Dubbii tana fitti hin dubbadhu jechuudha. I'm ready. Sodaa namaan qabu jaalala ummata kiyyaa malee. Haqaafiin qabsaa'u jiraas. Dhugaafiin qabsaa'u jiraas. Saniifiin dhugaa ummata kiyyaa dubbachuuttis jira.
dubbachuufis ta'a. Ha sodaannu tokko hin jiru. Feetee nyaara nu murta, feetee fuula guurta, dhimma kiyyaa miti. Dhimmi kiyya daandii ida'amuutiin